يا أمتكو كم جرتني أنا أدفو سينا طيبة ألك أنت لورمو welcome مقرسا ياسين اللي أسيني ورميان بياكو سيني نمني هدو أما سينا جراني مسبهو تمام اللي هنو بقى نغانو أيدي سنين جرا سنس نورا بقى نغانو أيدي مقرسا ياسين welcome كاليسا تقو سغاليكي يا جيجتا توري I think Wi-Fi كي يا أكنما بيا إثيوبيا كيسا جرو فكاتا توري جتني نادي بفتن أرأوه سيته هجرا موكل okay هيا أنا أعرف يا أوروموتي يا I'm so proud of you too Oromos. It's been a very difficult 2 weeks. It's been a very tough time for our community. And you're doing really well. You're doing very, very well in this difficult time. And our community is doing its best. And I think there's a lot of people here who understand me when I speak English. And even more people will understand me when I speak Afan Oromo because the internet has started up again across Ethiopia. So what I want to say, as usual, I'll be speaking in Afan Oromo. But there's a journey ahead of us that we need to start speaking English as well. So, welcome isin hundinuu. Akkuma keessan kana anillee internetii kiyya gubbarra ture, Facebook kiyya gubbarra ture. Waa'ee Jawaaruma wajjuma eegaa turre miti yaa uummata kiyya. Wajjumaan eegaa turre eyne akkuma wajjin arginaa sakandii tokko argaa ija limsuu akkana sakandii matakka wajjin argine. Hayyoota kenna Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohammed san lamaanuu arge. Akkuma wajjin argine uffata gaarii uffataa jiran akka gaarii jiranii sakandii tokkollee yoo ta'es coronavirus akka irra of tiksuuf maaskii kennaniif gloves illee uffataa turan. Yaa uummata kiyya nuti amma uummata kiyya gowwaanu sehanii bar kana amma uffata itti uffisanii bareechanii uffisanii akka eegaa is like basically nuti gadi baasi Jawaariif Baqqalaa Garbaa Jawaar Mohammed nuti gadi baasanii nuti akka inni dukkana keessatti hidhe akka itti taphataa jiru akka qubaan qabnu nu sehaa bar uummata kiyya. Akkuma baratame waanuma isaanitti fakkaatee godhanii sakandii fuulaa isaanii nutti garsiisanii deebisan. Kana akkuma baratame nu sobuudhaaf baratamiimi kanaan dura yoo ka wallaalu taane amma wallaala ta'uu qabnu uummata kiyya. Nu sobuufi malee wanti biraati miti. Maaluma godhanii maaskii kennan? Maal godhanii Jawaar Mohammed maaskii kennan? Maal goota Abiyyi ka gloves kennitaniif? Nama ajjeesuu feete tokko, nama nyaata dhoorgitee tokko,
nama qabbana keessatti hiitee dukkana keessatti hiitee darartee tokko quba qabnaa bara Abiyyi quba qabna. Amma nuti viidiyoo kana ilaalle hay nagaa jiranii tajaajila godhamaaf jiranii uffata huccuu kafana bareeda uffatanii haa nu rafnuuf jechuu nu deebinee haa rafnuuf akkas godhanii yaa uummata kiyya. Wanti nama gammachiisuu miti bar waan nu garsiisan san. Nuti fakkeessa kan kee Abiyyi hin feenu. Nuti ka barbaanne hayyoota keenya nagaan gadi nu dhiisuu barbaanne hayyoonni keenya gad nu dhiisi hayyoonni keenya gadi nu dhiisi. Maaskii itti godhuu miti gloves itti godhuu miti. Maaskii miti kafeenu gloves miti kafeenu uffata babbareechiftee ka ufiftu kanallee hin barbaadu akka karaa nagaatiin gad nu dhiisii jennee sanuma isinirraa barbaanna. Nuti ummanni Oromoo ammaa achi hin sobamnu. Lama hin sobamnu. Kanaafuu nuti ammaa achi ufuma sobii Abiyyi malee sobamuu kanaan barbaannu nuti. Baay'ee waan nama qaaniisu dalagaa jiranii silaa odoo beekan. Akkuma namni qubaan qabne akka namni waa'ee isaanirraa hin beekne cabsisaniitumaan wama fedhan akkuma fedhii isaanii dalagaa jiran. Mee himeena baallama waan jedhan ni laalla kara fuula dura torbaanuma dhufu kana keessatti. Akkuma kaleessa wal ibsineef akkuma kaleessa wal yaadachiifne yookiin fiduu dhabuun ni mala yookaan fidanii nagaan akka nagaa tahanii nu garsiisan yookiin miidhaa akka irra gahanillee nu garsiisuu danda'a. Sadiin kana keessa tokko filatanii godhuun ni mala. Sadiin san wama filatan yoo godhanillee sobamuu hin qabnu uummata kiyya. Nu beekuu qabna. Qaanii isaan dalagan kun akkuma nu ifa ta'e kanatti addunyaallee ifaa ta'uu qaba. Ifaa miti ammoo yaa uummata kiyya. Akkuma wajjumaan beeknu amma yeroo gabaaba kana keessatti kijiba diraamaa isaanii qindeessanii kijiba diraamaa isaanii qopheessanii gadi baasuu fedhan. Sababa kanaaf jecha interneetii torban lamaaf cufanii yaa uummata kiyya. Akka uummata keenya gadi hin baane akkuma dhugaa keenyaan haasofne afaan keenya akkanatti okaamsuuf nu cal'isiisuuf afaan keenya qabuudhaaf beekaan cufatanii bara. Seegalee amma dubbiin kana nuti ji'a 6 dura waggaa 1 dura namni harka guddaa isin keessa ka viidiyoo kana ilaalaa jirtu Abiyyi irra gammachuu qabaa turtanii jedhame waan gaarii seenee jedhame akkasuma ture yaadni keessan. Amma ifaa eegasii tahee booda yaada keessan jijjiirtanii warra faranjii kun biyya ambaa keessa jiru hoo waan ifaa sii tahee kana wayi arganii jiran isi fakkaata? Hin argan. Hin beekan. Kanaaf wanti nu argine kana uummata hundaaf ibsuu qabna. Beeksisuu qabna. Barsiisuu qabna. Akkuma nu baranne kana nutis isaaniif barsiisuu qabna. Qeerroo keenya tuquuf deemaa jiran. Maqaa isaanillee balleessuuf deemaa jiran. Kanaan dura qeerroo sodaatanii amma sodaa kana ofirraa dhiisanii salphina guddaa keessatti akka of naqaa jiranillee hin beekan. Kijiba waan qindeessuu barbaadaniif jecha. Soba waan dabarsuu barbaadaniif jecha. Namatti kijibuun salphina guddaati. Nuti warra ummata kijibaa keessa takkaa miti. Nuti dhugaa keenya haasofne malee Oromoon naman tuqu.
kanaaf ummata kiyya nullee of qopheessuu qabna. Yaanni kiyya amma sila yaanni kenna amma wanti miidiyaa nu barbaanne miidiyaa duraan dursee ka Oromoo qajeelotti qabaa hin turre. Amma kuno galata rabbiif haa galchu Oromiyaa miidiyaa network irraa eegallee san harkaa qabna. Achii booda miidiyaalee hedduu bahee jira. Ka dalagaa gaarii dalagu ka waan ajaa'ibaa godhu hedduu qabna. Amma walirra quba qabna, wal beeyna, walin shakkinu, ebaluu irra jennee hin dubbannu. Wama akkuma namni hunda miidiyaa ofii ilaalan nutis miidiyaa ofii qabnaami. Miidiyaa internationality gabaasuu qabna amma. Afaan Ingiliishiitiin dabarsuu qabna. Addunyaa kana hunda barsiisuu qabna. Jawaar kenna akka tuqamu kana afaan Ingiliishiitiin xalayaa yes, lobbying is very important. Damee tokkoon godhuu qabna. Karaa miidiyaanis dabarsinu irra jira. Addunyaan diraamaa isaanii kana beektu dhugaa afaan Ingiliishiitiin dabarsuu qabna. Odoo isaaf ibsine irruma deddeebine osoo goone ima beekan yaa ummata kiyya. Nuti dubbachuu karaa dhabne malee. Karoora isaanii ummata kiyya yaa saba Oromoo tiyya afaan kamitti mee isiniif haa himu, isiniif haa ibsu. Karoora isaanii akka isaanii dalayne irratti karoora isaanii akka isaan hin dalayne irratti dalaynaa addunyaan ni beekan akkuma isaan kijiba qopheeffatanii jiran kana. Nutis haqa keenya qopheessuu qabna. Haqa keenya haa qophoofnu. Okay? Mooyuu qabna nutis. Kanaan dura waan nu harkaa qabnu kana amma duraan harkaa odoon qabaatiin jiraachaa turre ummata kiyya. Waa hedduu harkaa qabnaa baramman booda. Dhugaan keenya akkuma tanaan dura nu baate ammas nu baati. Wanni tokko ani isiniif ibsuu barbaadu. Abiyyi yaanni isaa Oromoo ija balleessuu ture. Become I think namni sometimes nabil close. Nabil bilu tattafatani. Strict anyway. Wannan jecha ture daga wannan gurratti waan seensiseef jecha namni yeroo na bilbila gurruma kiyya keessa seeneetiin tin jedheetumaan kun yeah. Anyway, kanan jedhuu barbaadu Abiyyi yaanni isa dhugaa Oromoo ija balleessuu ture. Inni Oromoo dukkana keessatti hidhu amma garuu inuu dukkana keessa jiraata. Maal jennaan wanti inni dalagaa jiru kun hundi kama isa salphisuudha. Hundi isa inni salphina guddaa keessa jira. Kanaafuu ummata kiyya eega uf salphisiisuu barbaade nu isa salphisiisuun qabnu eega uf salphisuuf ka'e kaameraatti qabsiifna. Miidiyaatti qabsiifna. Addunyaan barni beektii kanaan dura waggaa lama kana keessatti filmaanni kana nuuf godhi malee wanni isarra gaafanne tokko illee hin jiru. Addunyaallee sanuma feete isarra amma garagalee sababa coronavirus jecha nama hunda cal'isiisuudhaa fi filmaanni kun ofirraa dhiise. Hidhaa ka cufamee san itti deebi'ee banee jira jechuudha. Yaa ummata kiyya. Namni hedduu yeroo jalqabaatiif odoo dikteetora hin tahini dura waan nagayaa fidanii namni akka isaan jaalatanii waa ajaa'iba godhanii achii booda jijjiiruu eegalan. Kunu jijjiiramaa nama argaa jirra.
ijji keenya dunuunfatuu hin qabnu. Hatattamaan addunyaa kana barsiisuu qabna. Itti iyyinee karaa loobiyiingii godhuu qofa osoo hin tahin, we need to have English broadcasts. Namni afaan Ingiliishitiin haajaan keenya dhimma keenya beekuu qaban. Miidiyaa keenya gubbaarra afaan Ingiliffaatiin dabarfamuu qaba ammaan booda. Guyyaa guyyatti argamuu qaba. Namni toltuu tufa jedhanii barbaaduu hin qaban. Dalagaa dhuunfaa osoo hin tahin, miidiyaalee keenya karaa newspaperiin haa ta'uu, karaa televizoonaan haa ta'uu, karaa miidiyaa networkiin haa ta'uu, karaa namni haala laafatti, haala salphatti akka dhimma keenya, waa'ee dhimma keenya, beeksisa dhimma keenya, informationii saba keenyaa fi rakkoo keenya beekuudhaa fi argamuu qaba. Kana jedheetiin dhaamsa kiyyaa asitti haa raawwatu. Bakka kanarratti wanni dalagamuu qaba sila hedduudha. Namni mukaan akkanumatti guyyaa tokkotti damee adda addaa hin facaasu. Dameen adda addaa immoo jechuun dameen hedduu yoo qabaatellee takkaan eegallee jabeessinee tabiraanis itti fufnee namni akka beekumsa akka ilaalcha isaanii beekuudhaan itti fufuu qabna. Sagalee tokko ni qabna ummata kiyya. Sagalee tokko kana akka addunyaan nu dhagahu akkuma torbaan lama dabree kana keessatti addunyaa hunda beeksifte. Ka mootummaa Itoophiyaa kana caaltanii Google gubbarra yeroo baatan propaganda isaanii uummata tokko yoo argitan malee harka guddaan sagaleen Oromoo ka dhagahamudha. Seenaa kanaan dura hin arganne yaa ummata kiyya. We are blessed. We are amazing. And Jawar knew that. Baqqala Garba knew that. The OLF knew that. Hamza Borana knew that. Abdi Ragasa knew that. Misha Chirri knew that. Ridwan Aman, Yusuf Bashir. All of these people in our prison. Namni kanneen hunda kan mana hidhaa keessa jiran gatiin kenna waan beekaniif jecha achitti hidhaa san keessatti argaman yaa ummata kiyya. Isaan akka gatii nuu kennan nullee ittuma haa fufnu akkuma gatiin isaaniif garsiifne kana ittuma haa fufnu yaa ummata kiyya. Waan gaarii irraa jirtan, waan ajaa'iba irraa jirtan. Please akka xiqqaatti lakkaa'ina waan isin godhaa jirtu kana. Keessattuu dargaggoo keenya itti fufa. Hin dadhabina, uf eega, sammuu keessan eega, qaama keessan illee eega, maatii keessan illee eega. Ka barbaannu nageenyi kana nurraa dhabame, nurraa fudhatame, nu jalaa hidhame kana barbaanna yaa ummata kiyya. Waluma yaadachiisuudhaaf malee kanaan hunda amshoo isin qubanii qabdan. I'm really proud of you guys. Well done. Let's talk more tomorrow.